A big update on a story that we've been following here for years. Actually, Aaron's been following it for years. We appreciate that, Aaron, about a prison inmate in Missouri who shows the power of transformation and second chances. His name is Bobby Bostic. He was serving a 241-year sentence. You heard that right, 241 years for a series of robberies he committed when he was just 16. Bostic is now 43. He changed his life in prison. How? He went to school. He read and wrote books, even though he had no hope of getting out. But that all changed thanks to a very unlikely ally. 48 Hours correspondent Erin Moriarty. As we said, she's been covering Bostic's case for a very long time. This is a very exciting update. Good morning. Good to see you all. But we've all been following it along. Yes, following we have. Following it. It's true. Well, what Bostic did in prison was extraordinary. He got an education. He wrote 15 books. So we had to be there last week when Bobby Bostic was released after more than 27 years, thanks to the judge who first put him behind bars. 43-year-old Bobby Bostic was making more than a fashion statement when he walked away from a Missouri prison last week in a brand new suit. The new me, the suits represent the new me, and it's a business suit, and I'm going to go on with the new business of life. So that's what the suit represents. Bostic's first hug, Evelyn Baker. God, I'm so happy. Happy too. The now retired judge who sent Bostic to prison, but spent the last 4 years fighting to get him out. You were emotional when he walked out towards you. Yep. He made me cry. Yakkamaa jedhamuun nama waggaan 241 itti murtaa'e Boobii Boostik. Akkuma addunyaatti hidhaa umurii dheeraati jedhamuu kan danda'u Boobii Boostik nama jedhamu irratti hidhaan waggaa 241 murame. Ameerikaa Misuriitti namni namoota lamatti rasaasa erga dhukaaseen booda yakka saamichaa cimaa raawwatee hanga lubbuun isaa baatutti mana hidhaa akka turu itti murtaa'e. Boobii Boostik yeroo mara obboroo dammaqa fuula dhiqatee ciree nyaachuuf deema. Deebi'ee TV ilaala. Yeroo mara immoo TV CNN ni daawwata. Achii booda waaqa kadhatee gara dubbisaa deema. Kun jireenya isaa mana hidhaa ture. Boostik yeroo yakkoota 17 ida'aman hidhaa waggaa 24. Bostic yeroo yakkoota 17 ida'amaan hidhaa waggaa 247 isatti murteessise kana raawwate nama waggaa 16 ture. Amma yoo manni murtii yaada isaanii hin jijjiirreen alatti hanga amajjii bara 2091tti mana hidhaa turuu kan dandeessisu ture. Wayita ammaa nama waggaa 44 yoo ta'u yeroo hiikamutti nama waggaa 112 ta'a ture. Boobii Boostic Ameerikaa kutaa biyya Miisurii magaalaa Seent Looyisitti dhalate. Obbolaa 4 qabu keessaa obboleessii fi obboleettiin isaa hangafaa abbaa biraa irraa dhalatan. Yeroo guddatu abbaan isaas isa waliin hin turre. Dhiira ilaallee guddanne kan fakkeenya nuuf ta'e hin qabnuu turre jedha. Mana hidhaa magaalaa Jeefersan osoo jiru wayita dubbatu karaatti ba'uuf bilisummaan qaban ture jedha. Ganna 10tti tamboo xuuxuu fi dhugaatii alkoolii eegale. Waggaa 12 fi 13 yeroo ta'u ammoo wantoota sammuu namaa hadoochan garaagaraa aarsuu eegale. Konkolaataa hatuus kan eegale yeroo suma ture. Muddee bara 1995 wanti jireenya isaa jijjiire tokko dhalate. Hiriyaan isaa durbaa nama biraa waliin walitti buutee deeggarsaaf isa waammatte. Sababa kanaan shugguxii hidhachuu akka eegale dubbata. Gaaf kaan osoo wanta sammuu namaa hadoochu aarsaa jiranii hiriyoota lama namoota hiyyeeyyiif kennaa ayyaana adda addaa konkolaataa gurguddaa lamaan fe'anii raabsaa jiran argan. Hiriyaa koo waliin erga wal ilaallee booda itti qajeellee jedha. Hiriyoota lamaan keessaa isa dhiiraa rasaasaan dha'anii qarshii qabuu fi ishee dubaraa irraa jaakkeettaa ishee fudhatanii gadhiisan. Rasaasaan rukutuun narra hin turre. Amma nan gaabbaa jedha Boobiin. Namni rasaasaan dhahamee lubbuun hafuu danda'eera. Yeroo biraas akkasuma yakka wal fakkaataa raawwachuu itti fufe. Nama biraa tokkos rasaasaan dha'ee jira. Yeroo keessa poolisiin qabamee mana murtiitti dhiyaate. Yakka ittiin shakkamee qabame amanee hidhaa umurii guutuu waggaa 30 akka fudhatu itti murtaa'us himame. Kana garuu fudhachuu dide. Yakka raawwate 17 hundaan yakkamaa ta'e tokko isaaf hidhaan itti murtaa'e ida'amaan hidhaa ganna 241 ta'e. Hiriyaan isaa waliin yakkicha dalagan dursee waan amaneef manni murtii walumaa galatti ganna 30 itti murteesse. Waggaan 241 gaafna itti murtaa'uu fi mana hidhaa keessatti duuta gaafa haati murtiinaan jettu wanti hundi naaf ifee jedha. Yeroon ani dammaqutti garuu wanti hundi tapha hin turre.
jireenyi koo narraa fudhatamee ture jechuun gaabbiin dubbataa ture. Waggaa 3 erga hidhamee booda kitaaba dubbisuu eegale. Kitaabni jalqabaa ittiin of qare kitaaba seenaa jireenyaa Malcolm X akka ta'e dubbata. Dubbisuun alatti barreessuun amma hojii isaa ture. Kitaaba asoosamaa tokkoo fi kuusaa walaloo 8 barreessee akka qabu bara 2018 keessa himamaa ture. Haadha murtii yeroo sanaa murtee kana murteessite dabalatee dhaabbilee hedduun dhimmi Boobii irra deebi'amee akka ilaalamu gaafataa turan. Haadha murtii yeroo sanaa kan turte Evelyn Beekar yeroo hojii waggoota 25 keessatti murtiin hidhaa waggoota dheeraa dabarsitee fi kan itti gaabbitu kan Boobii akka ta'e dubbatti. Manni murtii olaanaa Ameerikaa dhimma kanarratti baatii eebilaa bara 2018 keessa yaada kenna jedhamee eegamaa ture. Dhimma hidhaa nama kanaas falmii adda addaa kaaseera. Kitaaba isaa keessattis waa'ee hidhamuu isaa kan dubbate Boobii Bostic waggaan 13 siqu jireenyi koo akka hidhamaa kutaa Miizurii dhimma lakkoofsaa ture jechuun barreessa Boobii Bostic. Akkasumas wanti ani dhugaa dubbachuu danda'u tokko jireenyi gama dallaa kanaa bareedduudha. Barreeffama isaa Life Inside jedhamu keessatti itti dabaluudhaan bilisummaa koo yeroo dheeraa dura waanan dhabeef yeroon guyyaa guyyaa hammam gatii guddaa akka qabu guutummaatti hubachuu nan danda'a. Yakka koo keessatti namni du'e yookaan akka malee miidhame hin jiru. Garuu murtiin bara 1995 yeroo dargaggummaa kootti raawwatame. Yakkoota koo 17 keessaa saamicha sadarkaa tokkoffaa, yaalii saamichaa fi tarkaanfii yakka hidhannootiin raawwatame ture. Addacha murtii isaa irratti abbaan murtii akkas jedha Boobiin. Boobii Bostic mana hidhaa keessatti ni duuta. Sun hin taane Bostic umurii isaa waggaa 43tti dhuma bara 2022tti abbaan murtii dhiifama gaafachuu fi seera haaraa erga ba'ee booda dhiifamaan gadhiifameera. Boobii Bostic yeroo mana hidhaatii ba'u murtii waggaa 241 itti murtaa'e keessaa waggaa 27 erga xumuree booda wantoonni hedduun isaaf haaraa ta'an. Moobaayila irraa eegalee namoonni maaliif kophaa haasa'uu? Hanga namoota ispiikara isaanii irratti haasa'aniitti akkuma ani jedhe wanti haaraan sun maalii jechuun kan namoonni bilbilaan dubbataniif of gaafateera. Namni kun yoo mana hidhaatii ba'u addunyaan haalaan jijjiiramteetti. Teknooloojiin haalaan adeemeera. Haalli jiruuf jireenyaa marti geddarameera. Garuu wanti guddaan isaaf adda ta'e uummata akkam gammadu. Mana hidhaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu akkuma namichi ganna 44 kun ibse yoo gara mana gurgurtaa deemte namoonni deeffatteettaa gargaarsi barbaachisaa jedhanii yeroo dubbatan ni dhageessu. Mana hidhaa keessattis fuula namaa rurrukutuu fi arrabsoo malee wanti biraa hin jiru ture. Egaan dhaggeeffattoota keenya jireenyi kee wanti jijjiiru jireenya kees wanti balleessu waan xiqqoo akka ta'e seenaan nama kanaa ni hubachiisa. Ammoo badeera natti murtaa'eera sichi naman ta'u cabeera jechuun akka hin feesifne nu hubachiisa. Haala abdii kutachiisaa keessatti abdii guddaaf mul'ata fagoo qabaannaan lafa garaa ofii ga'uun ni danda'ama. Yakkamaan kaleessa waggaan 241 itti murtaa'e har'a barreessaa kitaabaa namoota dhiibbaa uumuu danda'an kanneen dubbatanii qajeelchuuf ga'umsa qaban keessatti ramadameera. Qophiin keenya har'aa kanan ga'ammaa ture. Taliila yaadaaf seenaawwan barsiisoo akkanaa argachuuf fedha yoo qabaattan ulaa keenya yuutuubii Finfinnee Multimedia sabskraayib gochuu qosoqosaa. Fedhii keessan eeguun wantoota akkanaa irraa jalaan isin biraan akka geenyu waadaa isiniif galaa kan isin faana ture anaa gaanjibaan ture. Qophii biraan hanga wal agarrutti nagaatti jecha yuutuubii keenya sheer gochuu hin dagatinaa.